sagalee Ameerikaa as Washington DC irraa gama saatelaayitii Itiyooosaatiin raadiyoodhaan immoo meetir baandii 22-25-31 irratti darbu. Guyyaan har'aa bitootes 23 bara 2022 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Gabaasaalee har'a qabnu keessaa baqattoonni Afrikaa kanneen Yuukireen keessaa gara Poolaanditti baqataa jiraachuuf haala siyaasaa Itoophiyaa kan yeroo ammaa ilaalchisee immoo gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe qabna. Jiraattonni Direedhaa jireenyi qaala'uu akkasumas gatiin zayitaa ol ka'uun jireenya nutti hammeessee jechuun komataa jiru. Oduu naannoo addunyaarraa nu dhaqqabeellee qophii keenyaadhaaf qindeessinee jirra. Oduu har'aaf gara Bafaqaaduuttan isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduun har'aaf qabnu kunooti. Konkolaattonni midhaan nyaataa fi gargaarsa namoomaa fe'anii gara naannoo Tigraay deemaa turan karaa Samaraarraa kaasee Abi'aalaadhaan Maqalee geessu irratti waan dhukaasni itti banameef ofirra deebi'uu isaanii dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Laggasee Tulluu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa konkolaattonni gargaarsa namoomaa fi boba'aa fe'an gara Tigraayitti imaluudhaaf Samaraarraa ka'uu isaanii ibsee ture. Dhimma kana irratti waajjira dhimma alaa naannoo Tigraayii fi itti gaafatamaa kan ta'an obbo Yohaannis Abrahaa Kaanaadaa irraa yommuu VOA'tti himan konkolaattonni fe'isaa sun gara Tigraayitti imalaa jiraachuu isaaniitii fi akka odeeffannoo hin qabne dubbatan. Haa ta'u malee akkaataa gargaarsi namoomaa daanqaa malee darbuu fi marii waliigaltee guyyoottan 30 fi dhukaasa dhaabuu akka taasifamaa ture kan ibsan obbo Yohaannis mariin jalqabame kun xumurarra akka hin geenye himaniiru. Karaa biraatiin konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'anii gara naannoo Amaaraa fi Affaariin deemaa turan irratti saamichi raawwatamuu isaa dubbii himaan mootummaa Laggasee Tulluu ibsaniiru. Konkolaattonni fe'isa gargaarsaa kun akka gara Affaariitti imalan dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa VOA'tti Muusaa gabaasni Kennedy Abaatee ibseera. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Deevid Staaterfiild akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 12 fi 13 hangafoota mootummaa Itoophiyaa, hangafoota gamtaa Afrikaa fi mootummoota gamtoomanii akkasumas bakka bu'oota dhaabbilee gargaarsa namoomaa wajjin marii taasisuudhaaf gara Itoophiyaatti imaluu isaanii ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Jilli addaa Deevid Staaterfiild gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa addaa gamtaa Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjo akkasumas gamtaa Afrikaatti komishiinarii dhimma siyaasaa nageenyaa fi tikaa waliin waa'ee Sudaanii fi Itoophiyaa irratti marii taasisuu isaanii ibsa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun beeksiseera. Gareen hidhattoota Somaaliyaa keessa sosocho'aa jiru Al-Shabaab buufata xiyyaaraa magaalaa Moqaadishoo irratti haleellaa raawwateen yoo xinnaate namoonni 6 du'uu isaanii hangafoonni poolisii Somaaliyaa VOA'tti himaniiru. Dubbii himaan poolisii Somaaliyaa Meejar Abdii Fattah Adan Hasan akka jedhanitti namoottan balaa kanaan du'an 6 keessaa 5 isaanii lammiilee biyya alaati. 5 isaanii keessaa tokko immoo miseensa garee naga eegdota gamtaa Afrikaa yookaan AMISOM yommuu ta'u 4 immoo leenjistoota meeshaa waraanaa dhodhoo'uu irratti mootummaa Somaaliyaa warreen gargaaran akka ta'e dubbii himaan poolisii Somaaliyaa ibsaniiru. Namoottan haleellaa kana raawwatan keessaa 2 ajjeefamuun isaanii himameera. Hojjetaa dhimma nageenyaa kan ta'ee fi haleellaa sana kan ijaan arge namni ibsa kennuudhaaf eeyyama kan qabne ibsee maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko poolisoonni 3 madaa'uu isaanii akka arge VOA'tti himeera. Gabaasan sagalee Ameerikaa bakka balaan sun raawwate irraa aarri akka mul'ataa jiru gabaaseera. Gareen Al-Shabaab tarkaanfii kana fudhachuu isaatii fi namoottan hedduu ajjeesuu isaa akka ibsee gabaasameera. Waajjirri humna naga eegdota gamtaa Afrikaa AMISOMii fi dippiloomaatonni biyya alaa caalaan isaanii naannoo buufata xiyyaarichaatti kan argaman yommuu ta'u, gareen Al-Shabaab buufata xiyyaaraa kanarratti bara 2009 yeroo lamaaf, bara 2010 al tokko akkasumas bara 2014 haleellaa raawwachuudhaan namoottan hedduu ajjeesuun isaa ni beekama. Dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch siviilota lammiilee biyya Ugaandaa 100 lakkaa'aman warreen humnaan qabamanii bakka buuteen isaanii hin beekamnee fi warreen reebichi hamaan irratti raawwatee fi ejensiin dhimma tikaa mootummaa Ugaandaa akka itti gaafatamu ibseera. Gabaasni mata duree an haqa qofan barbaada jedhuun ba'e waa'ee humnaan fudhatamanii bakka buuteen dhabamuu, waa'ee seeraan ala qabamuu fi hidhamuu, waa'ee reebicha hamaa akka of keessaa qabu ibsameera. Tarkaanfiiwwan kun haa ta'u
jedhamanii kan fudhataman humna poolisii, humna waraanaa, tika humna waraanaa, humna tika biyyoolessaa mootummaa Ugandaatiin akka ta'e gabaasa Human Rights Watch kana keessatti ibsameera. Akka gabaasni Human Rights Watch kun dabalee jedhutti taateewwan kun kan raawwatan bakkeewwan seeraan ala ta'anitti bara 2018 fi 2019 akkasumas yemmuu filannoon amajjii bara 2021 raawwatamudha. Waraanni Ugaandaa gabaasni Human Rights Watch siyaasaa fi waan ragaa hin qabneedha jechuu isaa gabaasni Alumaa Atimaanii Kampaalaarraa VOA'dhaaf ergite ibseera. Kaaba lixa Naajeeriyaa kutaa biyya Kaadunaa keessatti dhukaasa hidhattoonni raawwataniin namoota 34 du'uun isaanii gabaasameera. Warreen ajjechaa sana raawwatan garee yakka hojjettootaa warreen meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhatan akka ta'an hooggantoonni naannichaa yommuu ibsan Komishinerii dhimma nageenyaa kutaa biyya Kaadunaa kan ta'an Saamu'eel Arwaan miidiyaa hawaasaa irratti akka jedhanitti balaa gandoottan 4 keessatti raawwatame kanaan manneen 200 olii gubataniiru. Ajjechaan kun kan raawwatame dilbata dheengaddaa yemmuu ta'u guyyaadhuma sana kutaa biyyaa kan biroo Zaanfaaraa jedhamu keessatti tarkaanfii hidhattoonni fudhataniin namoonni 16 du'uun isaanii gabaasameera. Torban tokkoon duras walakkeessaa fi kaaba lixa Naajeeriyaa keessatti hidhattoonni poolisoota 7 dabalatee humnoottan nageenyaa 11 ajjeesuun isaanii beekameera. Gareen mootummaan Naajeeriyaa amajjii darbee kaasee shororkeessaadha jedhee ibse kun bakka bosonaa kutaalee biyyichaa Zaanfaaraa, Katisiinaa, Kaadunaa fi Niijer keessa maadneeffachuudhaan akka haleellaa raawwachaa jiran hanga'oonni mootummaa Naajeeriyaa ibsaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden wal waraansa Raashaa fi Yuukireenii irratti biyyoottan lixaa warreen Yuunaayitid Isteetsii waliin dhaabbatan wajjin marii taasisuudhaaf gara Biraaselsii fi Waarsootti imalaniiru. Magaala Biraasels keessatti kan taasifamu walgahii atattamaa biyyoottan miseensa naatoo irratti kan hirmaatan Joo Baayiden hooggantoota biyyoottan dureeyyii torbanii garee G7 jedhamee beekamuu fi hooggantoota gamtaa Awurooppaa waliin mari'achuudhaaf akka ta'e kan ibsan gorsaan dhimma nageenyaa Yuunaayitid Isteetsi Jake Sullivan sababa imala pirezidaantii United States dabalanii dubbataniiru. He will join our partners in imposing further sanctions on Russia and tightening the existing sanctions to crack down on evasion and to ensure robust enforcement. Qoqqobbii dabalataa Raashaa irra kaa'uudhaa fi akkaataa isa kanaan duraas jajjabeessuun danda'amu irratti akkasumas akkaataa weerara Raashaan cabsuun danda'amu irratti shariikota keenya waliin dubbachuudhaaf deemu. Akkaataa egereen qaama humna neetoo gara lixaa keessatti cimuu danda'u irratti warreen wajjin dhaabbatanii jiran waliin hojjetu. Akkaataa nageenya enerjii guddisuu fi akkaataa biyyoonni Awurooppaa fuulduratti fayyadama gaazii Raashaa keessaa ba'uu danda'an ejjennaa waloodhaan fudhatamu ifa taasisu. jedhaniiru. Pirezidaanti Baayiden waa'ee gargaarsa baqattoota waraanaa miiliyoonaan lakkaa'amanuu irratti mari'achuudhaaf gara biyya Poolaanditti imaluudhaan magaala Waarsoo keessatti pirezidaantii Poolaand Anderzee Duudaa waliin akka mari'atan gabaasameera. Pirezidaanti Baayiden mooraalee baqattootaa Poolaandi keessa jiran daawwachuu malu jedhamee waan dubbatamaa jiru masaraan Waayit Haawus hin mirkaneessine. Yemmuu walgahiin biyyoottan miseensa neetoo fi biyyoottan garee G7 magaala Biraasels keessatti taasifamuuf jiru kanatti gareewwan Raashaa irratti mormii qaban sagalee mormii isaanii dhageessisaniiru. Kaleessaa jalqabee fuullee gamoo Komishinerii Awurooppaa fi mana maree Awurooppaa bakka walgahiin hooggantoota biyyoottan Awurooppaa fi pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi itti taasifamu kanatti mormiin geggeeffamu kun kan xiyyeeffate waa'ee boba'aa biyyoottan Awurooppaa Raashaa irraa bitan akka ta'e gabaasameera. Sirna mormii kanaa ilaalchisee daayirikteera qindeessaa mormichaa isa Avaaz jedhamee waamamu kan ta'an Pascal Volen Vaider ibsa kennaniin yemmuu dubbatan. We're here tonight in the heart of Europe to send European leaders a clear message: stop Putin's oil. Every day we're sending 250 million euros straight into Putin's war chest. Hooggantoota Awurooppaatii fi ergaa ifatee dabarsuudhaaf galgala kana kanas handhuura Awurooppaatti argamne. Zayitii Putin dhaabaa. Guyyaa guyyaatti yuuroo miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 50 sanduuqa waraanaa Putinitti ergaa jirra. Namoonni magaalaa Mariupol fi bakkeewwan birootti waraana keessatti qabamanii jiru. Yeroon ariifachaa jira. Hooggantoonni Awurooppaa 7 kana amma akka tarkaanfii fudhatan barbaanna. jedhaniiru.
Qindeensaan mormii kanaa dabaluudhaan maallaqni gara Raashaatti dhaqaa jiru akka dhaabbatuu fi qoqqobbiin akka jabaachaa deemu gaafachuun isaanii gabaasameera. Yommuu hooggantoonni biyyoottan Awurooppaa walgahii taasisan kanatti mormiin bal'aan biroo jiraachuu fi dhiisuu isaa irratti amma ammaatti wanti beekamee hin jiru. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii. Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyattiin Raashaadhaan weeraramuu ishee dura Yuukireen keessaa barataa yookaan hojjetaa kanneen turan baqattoonni Afrikaa jireenya amansiisaa argachuuf jireenya haaraa jalqabuuf jecha gara Poolaandiif biyyoota hollaatti baqataniiru. Oduu gabaastuun VOA Meerii Magawaay barattoota Afrikaa lama kanneen ogummaa fayyaa baratan haasofsiistee jirti. Yeroo ammaa maatii biyya Poolaand magaalaa Saayadaans keessaa isaan simatanii jiru. Jaallanne dhiyeessa. Lammiiwwan biyya alaa wal waraansa Yuukireen keessaa dheessuun gara biyya ollaa taate Poolaand dhaqqaban keessa lammiiwwan biyyoota Afrikaas keessa jiran. Isaan kana keessaa Angela Alex lammii Taanzaaniyaa Yuunivarsiitii Wal'aansa Fayyaa isa Kiev jiru keessatti barattuu waggaa lammaffaa turte. Yuukireen keessa yuunivarsiitii jiru kabiraa keessa ammoo barataa waggaa tokkoffaa akka ta'e lammii Naayijeeriyaa tokko waliin gara Poolaanditti dheessaatuu jiranii wal argan. Imaltuun isaanii kun salphaan turre. Wal waraansa sana dura jireenya Yuukireen keessaa qabaataa turte. Angelaan ennaa ibsitu. Akkuma biyya kootiitti ilaalan ture adda addummaa afaan dubbatamuuf kanneen biraarraa kan hafe garaagarummaa guddaan qabu. Angelaan akka jettutti guyyaa tokko jireenyi koo ni jijjiirama jettee yaaddeen beektu. Amma garuu baqataa Yuukireen kan Poolaand keessa jiru taatee of argite. Yeroo jalqabaaf dhohiinsa boombiin dhagaye akkuma namoonni hundi jedhan lafa bari'uuf jedhu sa'aatii 10 irratti ture. Sagalee kana yeroon dhagayetti kun dhuguma ta'aa jira jedhee hin amanne. Tarii namootatu ayyaaneffannaa irra jira moo xaaxee ibiddaa dhukaasuun se'ee jette. Guyyoonni darbaa ennaa deeman bakka adda addaarraa aara guddaa argaa dhufne geejibi cufameera. Kun waan jabaa turee jette. Goodness ifaan bu'ii Naayijeeriyaa irraa yoo taatu Yuukireen weeraramuu akka dhageessetti Kiyeevii ba'uuf murteessite. Yeroo itti sagalee guddaa itti dhageenye jira. Sireen xiqqoo raafamaa ture. Irraa fagoo akka jirutti natti dhageessise. Garuu gaaf tokko irribaa ka'een aara samiitti ol ba'u fagoorraa arge. Waan tokko dhufaa akka jiruun bare. Garuu dirreen xayyaaraa cufaadha. Deemuun qaba jedheen mi'a koo qopheesse. San booda nan deemee jette. Jireenyi shamarran kana lamaanii erga Poolaand magaalaa Sheedis jedhamtu seenanii booda hedduu jijjiirame. Lammiiwwan Poolaand abbaa manaaf haadha manaa ta'an bira jiru. Goodness waan daangaa Yuukireenii Poolaand irratti argitee fi attamitti namoota of bira kaa'an kana akka argatte ennaa yaadattu akkas jette. Yeroon daangaarra gahu embasii biyya kootti bilbilinatti fakkaata. Garuu isaan biraa waan an argadhen turre. Achii namichi tokko dubartii tokko wajjin wal na barsiise. Karaa dubartiin wal bare sanaan namoota amma of bira na kaa'an kan argadhe. Angelaa fi Goodness akka jedhanitti jireenya haaraa jalqabanii jiru. Garuu Yuukireenitti deebi'uuf abdii argan tokkoyyuu hin qaban. Karaa marsariitii garuu barnoota isaanii hordofaa jiru. Sagantaan gara fuula duraaf qabanis kolleejota biyyootii Awurooppaa kanneen biroo keessatti hanga barnoota isaanii itti fufanii xumuranitti Afrikaatti deebi'uu hin fedhan. Bulchiinsi Dirree Dhawaa hanqina zayita nyaataa magaalattii mudateef qaala'ina jireenyaan kan ka'e komee dhiyeessanii jiru. Gatii madaalawaadhaan zayita nyaataa gabaaf dhiyaatus kanneen rakkatan dhaqqabaa hin jiru jedhu
mootummaa biraa kootaan kenname warshaa zayita shammuurraa jiraattotaaf kan raabsamu harka 3 keessaa 2 gad xiqqaachuun madda rakkoo kanaa ta'uu bulchiinsi magaalattii beeksisee jira. Gabaasa Addis Chakkol kunoo. Ministeerri walitti dhufeenya gabaa godinaa sadarkaa addunyaatti gatiin zayitaa ol ka'uuf daldaltoonni seeraan alaa qoodi isaan qabaatan gatiin kun ol ka'uuf gumaacheeraa jira. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shidee sadarkaa biyyaatti zayita nyaataa liitira miliyoona 100 fi miliyoona 50 baatilee 3 ittaanan keessa bitamuuf murtaa'u torban darbe ibsuun isaanii ni yaadatama. Zayiti nyaataa gabaa irratti qarshii 650 hanga 1,000tti gurguramu abbaan liitira 5 bulchiinsa Direedawaa Kaziiraatti kan argamu gabaa sanbataaf dilbataa irratti qarshii 450 dhiyeessuu isaa taansee halkanii qabee namoonni bitachuuf toora dheeraa qabatanii argamu. Jiraattonni magaalattii tokko akkas jedhu. Guyyuu numa dhufna saftii alhada guyyuu ni dhufna harkanneen beeynu nu darbaniituma maallaqa qabuuf naggaadeefa kaartoona kannaniif kaartoona taqabbalan nuti nu didanii nama 5 fi 6 kana kannaniif nuti dhabneetuma gala. Hoggayyuu dhabnee qullaa galu jira mattaawaqaa nurraa guuree saftii akka dabaree ilaa ammaa mattaawaqaa dhabne salliixaa sin harkan haa akkami duuba seeraan hin bultuu biiti mootummaan nu dirmadda miskiinni dhumu jira salliinni qallaalii daa'u. Harmooliin qaala'insi jireenyaa itti hammaateef zayita kana bitachuuf nurraa fagaata jedhan achuma bakka gurgurtaan itti geggeessamu buluu murteeffatan poolisiin garuu dhorkuu isaa dubbatu. Hanqinni jiraachuu isaarrayyuu haqaan dhiyaachuu dhabuu laalchisee komee dhiyeessanii jiru. Moosii darbitee deemti. Haalee Abdallaan Anjaan. Haati ilmaan qabdi moosii darbitee deemti. Tallaaqana jaarsaa guyyaa gootuun qabdu. Jireenyi qaaliyaa isaa dhaabaa jiru xiqqaa fi guddaan. Jiruun namaaf dhaabu jira. Yoo jiruun namni tusaa ta'e gisee dhaabatuun qabdu. Jaara miskiina ol ta'e kanarraa biyya mootummaan jirtoo ta'e bitti seeraan bulte mootummaan nu haadha qabu. Waan kanatti tarkaan fudhatee furmaata kalaasuu qaba. Qabala biyya qabala hiree namaaf uummataaf raabsuu qaba. Akka kanatti hin dandeenye masaagaa huduun uruu sana hin dandeenye. Yoo kana qabala hin dandeenye hin jaan. Yaa santi biraa laalaati. Hin barbaadu. Ilmaan keenya nurraa beelaa nurraa dheebatan biyya dhufnutti bishaan biraanuu narkanu qofa barbaadu narkanu ala sarkata fatara malee laamman kanaan dhaabbatee jiraatu. Namni kitu luqnee kajibee. Zayitii gabaa dirree dhawaaf dhiyaatu harka 3 irraa 2 gaccabuu isaaf kunis hanqina jiruuf sababaa ta'u bulchiinsa dirree dhawaatti ittaanaatti gaafatamaan waajjira industirii fi investimentii obbo Abdii Muktaar dubbataniiru. ዘይት ጋር ተያይዞ ምናልባት አሁን ያለው ሁኔታ በአገር አቀፍም በዓለም አቀፍም ያሉ ሁኔታዎች ይታወቃሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት እንደ ሀገርም ለድሬዳዋ የተያዘ ኮታ አለ። ምናልባት በፊት ሲወሰድ ወይም ሲሰጥ የነበረው ወደ 6 ዘይት ወሊን ወልቀበቴ ሀሌ አመጅሩ sadarkaa biyyaa fi sadarkaa addunyaatti beekamaadha. Akkuma kanaan kootaan Direedawaadhaaf qabamee jira. Kanan dura kan kennamaa ture liitira 650 ture. Amma garuu liitira 224 qofatu dhufe. Kanammoo hawaasaaf dhiyeessuudhaaf fedhii jiru waliin ennaa ilaalamu hanqinatu jira. Dhiyeessii fi fedhii jiru gidduu addaddummaa guddaatu jira. Kana furuudhaaf abbootii qabeenyaa waliin dubbachuudhaan gatii salphaadhaan akka dhiyeessan gochuudhaaf hojjetamaa jira. Fayyadamtoonni akka jedhanitti jiraattonni magaalattii bakka tokko zayita bitachuuf toora galuun ganda gandaan yoo dhiyaate rakkoo akkasii salphisuuf gargaaraa jechuun dubbataniiru. Qophiin fayyaa torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbanii dirree Dimookiraasiitti ceena.
Jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti akka dhufuuf mormii yeroo adda addaatti ka'aa ture keessatti namoonni garii heerri biyyattii hojiirra haa ooluu ka jedhan yoo ta'u kaan immoo rakkoon siyaasaaf dinagdee Itoophiyaa heera biyyattiitii jechaa jiru. Haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa mul'atuun fooyya'insi heeraa maal ta'uu akka qabuu fi dhimmoota kabiroo irratti gabaasaan keenya Mitikkuu Faqaaduu hayyoota seeraa lama yuunivarsiitii Finfinneef yuunivarsiitii Wallaggaarraa dubbisuun qophii qindeesse qaba kunooti. Heera Riippaabilika Federaalawaa Itoophiyaa bara 1995 tumame keeyyata 104 jalatti heerichi fooyya'uu akka danda'uu fi ulaagaawwan guutamuu qabanis ni kaa'a. Walumaa galatti garuu heerri biyya tokkoo fooyya'uu kan danda'u maal yoo ta'edha jedhamanii kan gaafataman yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an gargaaraan Piroofeesara Salamoon Immiruu haalattaanuun ibsu. Heerri tokko kan fooyya'u karaa sadii fooyya'uu danda'a. Tokko biyyi haaraa yeroo dhalattu heeruma haaraa uummannaa. Lammaffaa immoo mootummaa abbaa irreerraa gara dimokiraasiitti yeroo ceenu heerri ni tumamaa jechuudha. Sadaffaa riifoormii gurguddaa kana fakkaatan keenya 2018 yeroo kana heerri tokko haaraan dhufu yookaan fooyya'uu danda'a. Caalaatti isa sadaffaa kana irratti fakkeenyaaf biyyi tokko institutional and political change gurguddaa yeroo fidduu heera sana hin jijjiirti yookiin hin haqxitu hin ta'in hin fooyyessiti jechuudha kun beekamaadha. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an gargaaraan Piroofeesaraa Yenehuun Birillee dhimmuma kanarratti yaada kennaniin heerri biyya tokkoo kan fooyya'u yeroo hojii irratti qormaanni isa mudatu jechuun ibsu. አንድ ህገ መንግስት የሚሻሻለው heerri tokko kan inni fooyya'u erga hojiitti galee hojii irratti yommuu qormaanni isa mudatudha. Sababiin isaas qaamoleen seera baasan yommuu seera baasan yeroo isaatti gara fuulduraatti seera tajaajiluu fi biyya bulchuu danda'udha kan baasan. Naanna'ee qaamoleen seera baasan kun yeroo sanatti sadarkaan isaan irra ga'an irraan ka'aniitu baasu. Haa ta'u malee heeronni ba'an kun haala yeroo yeroon jijjiiramu keessatti waan ta'eef uummanni isaan bulchanis yeroo yerootti jijjiirama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa keessa waan jiraataniif heerri ba'us jijjiiramoota kanneen waliin deemuu qaba. Biyya keenya qofaatti osoo hin taane sababoota kanaan heeronni biyyoota baay'ee ni jijjiiramu, ni fooyya'us. Heeronni yeroo baay'ee kan fooyyeffaman dhimmoota lamarraa ka'uudhaanidha. Inni tokkoffaa haala jijjiirama hawaas dinagdee fi siyaasaa waliin deemuufi kunis ofii of jiraachisuuf kan taasifamudha. Lammaffaa immoo fudhatama isaaniif jecha ni fooyyeffamu. Kunis uummanni heericha jalatti bula jedhamu jijjiirame heericha achuma dhaabbatee hafa taanaan rakkoo waan ta'eef garuu heeronni yeroodhaa yerootti dafanii hin jijjiiraman yookaan hin fooyyeffaman yeroo dhuma tumaman yeroo dheeraaf akka tajaajilaniif jedhamaniiti tumamu. ህገ መንግስቱ ራሱን ከነባራዊ ሁኔታ ጋር ያስተካከለ የሚሄድባቸው መንገዶች አሉ። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ በእነዚህ መንገዶች መለወጥ ያልቻለውን ደግሞ በማሻሻል መለወጥ ይቻላል። heerri mootummaa Itoophiyaa amma hojiirra jiru gaafa tumamu qaamoleen uummataa keessatti hirmaachuu qaban keessatti hirmaachuu dhiisuun akka rakkootti fudhatamus heerichi akka heeraatti bakkoota fooyya'uu qabu qabaatus garuu heera badaadha jedhamuu miti jedhu gargaaraan Piroofeesaraa Salamoon Immiruu. Akka carraa ta'e seeraan Itoophiyaa keessatti heerri uummattoonni itti hirmaatanii tumatan guutummaan guututti fudhatama qaba kan jedhu legitimate constitution or granted constitution jenna. Sun jira jedhamee dubbachuun nama rakkisa. Garuu heerri Riippaabilika Dimokiraatawaa Itoophiyaa kun kan hammatee jiru mirgoota dimokiraatawaaf namoomaa akkasumallee idil addunyaatti kan beekaman utubaa heera biyya kamiyyuu kan ta'an content wise heerri Itoophiyaan amma fayyadamaa jirtu bareedaa fakkaata akkuma Afrikaatti iyyuu jechuudha. Heera tokko keessatti wanti murteessaa sadiitu jira. Tokko uummattoonni biyya sana keessa jiraatanii mirga yookaan fedha isaaniin heera sanaaf fedha isaanii kennaniiru participate godhaniiru directly na ta'u karaa bakka bu'aa isaanii kan jedhu. Akkasumallee immoo qabiyyeen heera sanaa ga'aa yookiin comprehensive, consistent and compatible with international principle kan jennu saajjii wal makaa'ee wal simataa kan jedhudha. Sadaffaan immoo hojiirra oolmaan isaa maal fakkaata? Kun sadanuun karaa gaariidha yoo deebi'e heerri sun fudhatama kan qabu ta'a jechuudha. Heerri Itoophiyaa amma jiru amma ta'e kontentii isaa irratti yoo laalle gaarii fakkaata. Yeroo tumame sanallee heerri sun making of constitution transitional government 91 hanga 95 gidduutti yeroo tumamaa ture hojiirra oolmaansa paartilee hedduun itti hirmaanne keessaa kan ari'aman jiru kan ofuma maqaamaa fi itti hirmaatan jiru. Kontentii isaa garuu yoo laalle baay'ee gaariidha. Hojiirra oolmaasaa dhufne yoo laalle
gadi bu'aadha jechuu dandeenya. Yaada kana kan faallessan ogeessi seeraa fi barsiisaa kan ta'an Yenehuun immoo akka jedhanitti heerri mootummaa Itoophiyaa amma hojiirra jiru yeroo ragga'etti hirmaachisaa waan hin turreef fudhatamummaa isaa irratti illee rakkootu ture jedhu. Kana malees osoo guutummaan guutuutti hojiirra oolfameera ta'e rakkoo amma biyyi kun keessa jirtu caalaatu ishee mudata ture jechuun ibsu. ይህ ህገ መንግስት በህገ መንግስቱ በሚወጣበት ጊዜ አሸናፊ የነበረውን ሐሳብና የፖለቲካ heerri mootummaa kun yeroo ragga'etti qaamni yaanni isaa moo'ee ture qaamolee hawaasaas ta'e siyaasaa hirmaachisee waan hin turreef fudhatamummaan isaa gadi bu'ee ture. Sababa kanaanis biyyattiin rakkoowwan hedduu keessa galcheet ture. Kunis waggoota 15 fi isaa oliif akkuma jedhamaa ture heerichi walii keenya kan waliif nu hin galchinedha. Kunis akka fooyya'uuf yeroo dheeraaf gaaffiin gaafatamaa tureera. Keessumaa kanneen akka keeyyata 39 fi keeyyattoota tokko irratti dhimmoota mirgoota garee irratti akkasumas dhimmoota wal falmisiisoo hin malle qabateera. Dhimmoota jedhaman irratti ka'aa turaniiru. Erga mootummaan Dr. Abiy dhufe immoo gareen duraan heerri kun awwaalcha kiyyaa irratti fooyya'a jechaa tures waan mo'ameef heerri mootummaa kun inumaayyuu hanga har'aatti hin turu ni fooyya'a abdii jedhutu ture. ህገ መንግስቱ እንደውም እስከ ዛሬ አይቆይም በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሻሻላል የሚሉ ተስፋዎች እምነቶች ነበሩ. daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagantaa kana kutaa tokkoffaa kanaan hin xumurre. Kutaa lammaffaa fi isa dhuma yeroo itti aanutti qabadheen dhiyaadna. Gabaasaa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitiquuf Qaadu.